Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyantuu asallaa jiru jalatti argamtan. Nagaan koo bakkuma jirtantti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga sa'a kana eegdanan siniin jedha. Egaa warri chaayinaa laayyantuu asallaatiif maatiin taane waggaa jiraattan koottaa maatii keenya ta'a wantoota asirratti darban dhaggeeffadhaa siniin jechuun jaaladha naaf galcha. Warroonni maatii kutaatanii haga har'a dirasii na hordofaa jirtan guddaa isaa galatoomaa siniin jechuun jaaladha. Egaa har'a yaada koomentii tokkoon qabadheetu dhufee koomentii baay'eetu jira garuu koomentii dinqisiifadhee fi muudannoo ofii barreessee mashaar tuub akkasuma kan Samiraa kan na ajaa'ibsiise koomentii kana lamaan qabadhee garuu warroonni yaada guddaa dhedheeraa isa caalmaa barreessitan ni jirtu guddaa isaa galatoomaa. Jaalalan isiniif qabu afaan kanaan himuu osoo hin ta'in keessi koo isiniif haa himu isiniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuun kanarraan na eege jajjabina keessanidha guddaa isaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa muudannoon ilma namaa maal akka ta'e muudannoon kunillee yeroo darbee taatee diraamaa maatii keessatti ayeetu shoo keessummaa godhetan affeeree ture. Egaa achi keessatti illee ishiin illee nama shoora guddaa taphachaa jirudha. Diraamaa maatii irratti jalqaba ji'oota danuu wajjin turredha. Isuma irratti gaafadhee tanan gaafiif deebiidhaan mana kootitti dhuftee turte. Egaa isa gubbaa irratti muudannoo ofii mashaar dubbatee baay'ee muudannoo garaana nyaate. Namni tariitii koomentii san dubbise dhugaa dubbachuuf ilmi namaa tokko gaafa ilma namaatiif aarsaa kafaluudhaaf deemu obboleettii ofii yookaan obboleessa ofiitiif aarsaa gaafa kafaluu deemu homtuu akka isa hin daangessine achi keessatti waa baay'een baradhe dhugaa dubbachuu fi garuu namallee ni bashannansiisa akka muudannoo gaariidha jettee waa isirraa baratte akkasuma waan garaa nama nyaatullee akkasuma immoo namni ilma namaa tokkoof aarsaa akkamiiti kafala hoo nama gargaaruuf yookaan nama tajaajiluuf dhufu kan jedhu achi keessatti wantoota baay'een achi keessatti koomentii isaa san laale mee waan hundaafuyyuu koomentii isaa kanan dubbisa. Koomentiin maal jedhaa ani muudannoo koo jedhaa muudannoo isaa goggaa barreessu jechuudha. Ani muudannoo koo muudatee osoo uffata adii uffadhee kaameeraa banee osoo deebi'uu uffata adii sana irra ejjedhee mataadhaan dhaabbadhee jedhe dhugaa dubbachuu fi osoo na ta'e hoo kan jedhu achi keessatti of laale. Mataadhaan dhaabbadhee jechuun waan qallaalii miti dhugaa dubbachuu fi wayyaan inni uffatee abbaa gonfoo ta'ee yoo hojjetu jechuudha. Uffanni inni uffatee hojjetu baay'ee dheeraadha jaarsa fakkaachuuf wantoota inni fayyadamu argitanii jirtan jechuudha. Diraamaa kana bakka lamatti hojjennaa. Diraamaa carraa keessatti illee jaarsa ta'ee hojjeta. Diraamaa maatii keessatti illee jaarsa ta'ee hojjeta jechuudha. Dhugaa isa fakkeessuudhaaf gatii maalii akka nama gaafatu ofii kootirraa waan gaafan uffata haadhaa uffachuudhaaf of qopheessu anuyyuu hagam uffatuma uffachuudhaaf hagam akka wanni nama gaafatu nan beekaa. Inni immoo wantoota diddibatan diddibachuudhaaf kan akka areedaa baafachuudhaaf kan akka uffataa jaarsa fakkaachuudhaaf wantoota baay'ee jira. Haga kana keessa darbeeti nufaana karaa kan dheeraa deemaa kan ture jechuudha dhugaa dubbachuu fi gamanumaan galatoomii odoo hin jedhiniin hin darbu jechuuf kan koomentii kana qabadhee too dhufe. Egaa deebi'ee isuma koomentuma isaati jedhee ka'ee xammas osoo nama guddaa fakkaachuu jedhee areeda osoo baasuu jedhuu ija koo keessa waa bu'ee baay'ee aaree sa'aatii tokko ture waraabee dhugaa jedhe. Ammas jaarsa fakkaachuudhaaf osoo areeda tolfachaa jiru ija koo keessa waa bu'ee tanan aaree sa'a tokkoon booda tureetoo waraabee. Kun obsa akkamii tasgabbii akkamii hubannoo akkamii namni kun akka qabudha kan mul'isu. Dhugaa dubbachuun namni koomentii kana homtuuyyuu koomentii kana laale jedheetoo hin yaadu. Koomentii kana laayikii tokko bichaa qaba. Jalatti koomentii 3 bichaa barreeffameef. Osoo garuu koomentii kana namni argee mucaa kana baay'ee dinqisiifatan jedhee tanan yaada. Sababbiin isaa maaliin obsee sa'a tokkoon booda of tasgabbeessee of amansiisee deebi'eetoo sa'a tokko dhiisii sa'a 30 areeda inni tolfatu sana ofirra teechisuun baay'ee ni ulfaata jedhee tan yaada jechuudhaan akka kootitti ijarratti.
yoo hojjetu. Amma saamunaa hoggaa fuula dhiqannu hoggaa jennu seenee hagam akka ijji nu diddiimatti hagam akka ijji nu beessu ni beekna jechuudha. Ofirraa nan beeka waan ta'eef iyyuu dhugaa dubbachuuf Mashaar guddaa isaa galatoomii obboleessa qaaliisin jechuun jaaladha. Egaa kan walumaa galatti koomentii keessan koomentiin kun dubbifamee koomentii dhumuu miti. Ijoolleen keenya keessattuu iyyuu ijoolleen koomentii dheeraa barreessuudhaan beekaman dhugaa dubbachuuf noottidha. Nama gammachiisa gaafa koomentii keessan kana dubbifadhu. Yeroo dhabiisa kootirraa malee haala keessa dhaabbadhee viidiyoo waraabu dhabuu koorraa malee kaka'umsa gurguddaa keessa kootitti uuma gaafa koomentii keessan laalu jechuudha. Koomentiin keessan baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa dubbachuuf sammuu akkanaa kana baannee silaa nuti biyyoota Arabaatiif hin malle kushiinaa mana madaamitiif hin malle silaa biyyoota keenya keessattuu wantoota gurguddaan hojjetaman ni jira. Sammuu akkanaa kana baanneetu edaa dhokannee mana namaa keessa jiraanna haga jedhu dirasii nageechisiisa jechuudha. Garuu immoo tamasgeen fayyaa nu kenneetu jira. Kanaan nama fayyaa qabutu gola namaa keessallee naanna'ee hojjeta. Garuu gaafan madda koomentii kana of keessaa maddisiistee ijoolleen keenya yoo akkatti barreessitu isa edaanu odoo biyyi keenya qabaattuu taate biyyi keenya akkuma ormaa biyya ormaa kana osoo of dandeessuu taate nullee edaan nama guddaadha kan jedhu dirasiin of laala jechuudha. Kanaafiyyuu galatooma isin jechuun jaaladha. Koomentii kana dubbisee hin fixu dhugaa dubbachuu fi koomentiiwwan dhedheeraadha. Garuu asumaan dhaansee koomentiin bira darbuu hin barbaanne koomentii Samiraa Tuubiti. Samiraa Tuubii bira darbuu sababbiin hin barbaanne koomentii namaatiin adda kan ta'e wayii barreessite jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftan jettee nu raajeffattee kaateetii maal jettee jabaadhaatti fufaa jettee kaatee ani kanan ajaa'ibsiifadhu jette walumaa galtee keessanii jette. Kanaafan koomentii kana waan adda ta'eefan koomentii ishii kana qabadhee dhufe malee koomentii dhedheeraan kana caalu ni jira. Egaa ishiin maal irratti dhugaa dubbachuu fi koomentii kana namni barreessee jiru haga har'aa dirasiillee jalqabaa nuyi amma kutaa 16 irra geenyeetu jirra. Kutaa 15 jechuun kudha soorii. Haga kutaa 15 irra geenyu kana koomentiin akkanaa barraa'ee hin beeku. Baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu jabaadha. Baay'ee namatti toltu. Hojiin keessan nama boonsaa. Akkuma jiru jireenya baadiyyaatti nu argisiisaa jirtanii akka of yaadannu nu gootaa jirtanii baay'eedha. Wantoonni diraamaa kanarratti cimnee itti fufu nu goosisiise baay'eetu jira. Garuu haga irraa dirasii koomentiin argin koomentii waliigaltee keenya dinqisiifate kanan argini. Kanaafan koomentii ishii kanallee qabadhee dhufe isin jechuufani. Egaa ka ilma namaa kana yeroo baay'ee jalqabaa miti kan dhibu dhuma isaati. Waliigaltee gubbaarratti aarsaa guddaa nama gaafata waliigaltee. Dhugaa dubbachuuf ani ijoollee kanan isaan dinqisiifadhu keessaa jiraate taanan nama 4 taanee hojjechaa turre amma immoo waaqayyo haa galatamu baay'achaatuma deemnaa nama 5 taanee keessummaa ajaa'ibaati kana manfaana hojjechaa jirullee jechuudha. Nama dinqii nama baay'ee jaalannu miidiyaa kanarratti hin qabna jennuutillee amma nutti makamee nufaana hojjetee jira. Egaa kan itti dhaanu irratti ilaaltan jedhee tanan abdii qaba. Dhugaa dubbachuu fi nuyi nama 4 taanee gaafa hojjennu kana gaafa tokko yaadni keenya yaada wal mormaa ta'eetu hin beeku yaada walitti bu'aa ta'eetu hin beeku. Sababbiin isaa mata duree tokko hin dhiyeessina mata duree san irratti ni mari'anna. Ergaa akkamii of keessaa qaba mata dureen kun jennee mata duree san irratti ergaa namni tokko mata duree san qabateetu dhufeen booda isarratti dubbannee dubbii ta'utti deemnee hoosuma irratti walii gallaa yeroodhaan itti fudhatu walii galuuf dhugaa dubbachuuf guyyaa gaafa tokko jecha wal mormu qabanneetu walitti dhufneetu hin beeknu kanarratti baay'een ijoollee kanaan boonaa baay'een ofittis boona. Naaf galatooman isiniin jedha gamanumaan nama akkamii akka taatan dhugaan isiniin jedha. Hin beekan isin ibseetu hin danda'u. Akkanumatti osoo nu baay'isee namoota akkanaa waliigaltee akkanaa kana irratti odoo nu baay'isee biyya keenya keessa hoyyummaan ni baddee tayyaadha. Irra jirii biyya keenya keessa lafti keenya lafa gaariidha. Lafa filatamtuudha, qilleensa filatamtuudha. Odoo waanuma feene irratti hojjennee jijjiiramuu dandeenyudha. Garuu namni gaafa lama ta'ee hojii eegalu hojii san ni jalqaba malee xumurratti walirratti bu'anan yeroo baay'ee jechuudha. Biyya keenya keessatti odoo hojii dhuunfaatillee akkatti gaafa hojjetan waliigalteen akkanaa kun jiraate ilmi namaa asin jiru sila asin jirru nutuyyuu kan jedhuudhaan fudhattee waliigalteen aarsaa nama kafalchiisa jechuuf.
kanattan kan Samiraa kana fudhadhee Samiraatu galatoon guddaa isaa isin jechuun jaaladha. Waliigaltee kana dhugaan isin jedha akkanumatti shaakallee lafarratti illee waliigallee kana argisiisnu isin jechuun jaaladha obboleewwan koo. Sababbiin maaliin inni aarsaa guddaa maatii jidduutti iyyuu nama kafalchiisu waliigalteedha. Keessattuu iyyuu waa'ee hojii gubbaarratti gaafa jalqaban wantoonni nama gammachiisan danuutu jira. Garuu gaafa xumurarra gahu namni waliigaluu irratti ni rakkata ijaa ta'e kuyyuu jechuudha. Kanaafan dinqisiifadheetu kan Samiraa kana qabadheetu dhufe guddaa isaa galatoomaa. Yaanni kun kana fakkaataa kan mashaaritii fi kan Samiiraati koomentiin ani ilaalee kanarraa kan hafe koomentiin achi jalatti kana koomentii dhibbaa ol ni ta'a. Kanuma viidiyoo ayeetu affeeree irratti kan jiru dhugaa dubbachuu fi yoon dogongoruu baadhee kana mara dubbiseetoo hin fixu. Garuu kanneen lamaan mashaar mudannoo isaa baay'een dinqisiifadhes baay'een isaa ajaa'ibsiifadhes akkasuma immoo bakka mucaa kanarraa maal barannaa mee namni ani kana baradhee jira mucaa kanarraa gaarummaan maal akka ta'e sabni maal akka ta'e namni maal akka ta'e mucaa kun nutti argisiiseetoo jira. Egaa kaammoo akkuma kiyya namni baratu jira laata yaada kana hubateetu kan jedhu kanaafan qabadheetoo dhufe isiniin jedha wooma irraa bartan jedheen abdii qaba. Akkasuma kan Samiraa waliigalteen ilma namaa aarsaa akkamii akka kafalchiisu egaa ka ji'oota danuudha ergaa wajjiniin jalqabnee dhugaa dubbachuu fi torbee keessatti diraamaa kana torbee keessatti yeroo sadifaa yeroo hojjennutu iyyuu jira. Gaafa tokko dadhabne nutti hin mijanne hojjechuu hin dandeenye kaameeraa waraabuuf nutti hin mijanne hojiidhaa gallee dadhabne namni jedhullee hin jiru. Haaluma mijanne keessa dhaabbatamee viidiyoo kana waraabaa walitti ergaatu turre keessa waliin dubbachaa turre waliigalteen keenya dhugaa dubbachuuf nuyi nama afuriidha malee akka nama tokkootitti waliigalleetu wajjin jiraachaa turre. Dhugaa jaalala baay'ee walii qabna waliigaltee danuu walii qabna. Kanaafuyyuu galatoomaa kabajamaa jiraadhaa darbaa deemaa dhaloota fafaas jechuun jaaladha gamanumaanii warroonni wajjin hojjechaa turre. Egaa ka xumura keenyallee rabbi tarkaa qabaa ni bareeda hojjechaatuma jirra. Diraamaan keenyattuma fufaas jechuufani gamanumaan maal jechuu barbaade ijoolleen keenyaa itti dadhabdanii too chaayinaala kana asiin geessanii kara biyya gaafa galtan baddandanuutu iyyuu jira. Bilis ijoollee kana beektan warroota asirratti sa'aatii yeroo waraabbatan wajjin dadhabaatu turtan waliin dadhabaa turre. Warroonni keessan bilbila isaanii beektanii ijoollee kana kara miidiyaatti nu deebisaa rakkoo isaanii nu gaafadha. Egaa ka chaayinaala kanatti dadhabaniitu akka hin fannisin jechuun jaaladha. Namoonni keessattuyyuu ijoolleen hin hojjette boru jenneetoo eegnetuyyuu badaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku namoota muraasa namni miidiyaa kanarratti deebi'u kana biyyaa waggaa galee. Kanaafuyyuu haga danda'amee ijoollee itti dadhabanii asiin gaa waan ta'eefuyyuu asirratti nu deebisaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin haga walitti deebi'utti turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoon kun yookaan yaadni ayyaantuu asallaa kun isinitti waggaa ta'e laayikii sheerii gochuudhaan na biraa dhaabbadhaa isin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo yaada yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti na barreessaa. Ayyaantuu kana sirreessi kunis faana deemaa hin jiru wanni jettan waggaa jiraadha. Ani obboleettiin teessan nama gorsa jaalattu nama yoo gorsan deebi'uu beekudha. Kanaafuyyuu yaada keessan waggaa qabaattan koomentii jalatti qeeqnillee waggaa jiraate jajjabaadhu kan jedhamus waggaa jiraate koomentii keessan isinirraa hin eegan isin jechuu jaaladha. Turtii gaarii bakka jirtanitti jaalalli waaqayyoo araarri isiniif haa baay'atu.